Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Sagantaa Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga sagantaan keenya xumuramutti daqiiqaa 30 nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan daawwachuu qofaa miti yaada akka irratti kennitan dhimma seeraa irrattis gaaffii yoo qabaattan akka gaafattan kabajaan isin affeerra. Ammas irra deebi'uudhaan egaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baga jalbultii isaa geessan isiniin jechuu barbaanna. Dukkana gannaa ceenee booqaa birraa arguuf kan nu hafe guyyoottan muraasa qofaadha. Achumaanis baga jalbultii ayyaana irreechaatiin isin ga'e. Ayyaanni irreechaa immoo barana haala addaan kabajama. Haala addaan kabajama jechuun maal jechuudha? Finfinneetti haala addaan qabsoo bara dheeraatiin booda Finfinneetti akka irreeffatamuuf murtaa'e irreeffachuudhaaf uummanni Oromoo qophaa'aa jira. Magaalaan Finfinnees keessummoota kallattii adda addaatiin dhufan simachuudhaaf shirshir jechaatu kan isheen jirtu. Maarreegaa baga ayyaana irreechaatiin isin ga'e jechuu qofaatu hin ta'in baga ayyaana irreechaa hora Finfinneetiin nagaan isin ga'e baga deebii qabsoo keessanii argitanii isiniin jenna. Sagantaa keenya Safuu Seeraa jalqaba kan taasisnu walaloodha. Walaloo kan immoo kan barreessee fi kan dhiyeessu Kumaa Safaraati. Nu faana tura. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Miiraan oofamuu. Lammii koo mararree koo haqaa warra wajjiniitii waamamne irru maqaa warra wajjin qabnu seenaa bara danuu warra jaalalaatiin cufaa beeku banuu warra wajjin qabnu seenaa bara dheeraa kabajaa kabajnu olaantummaa seeraa. Utuu seerri hin jirre hoogganaan nageenya silaa abbaan irree nagaa mana keenya bittinsee facaasee nu jalaa booressa kaayyoo keenya harcaasee qalbii nu rooressa. Utuu seerri hin jirre ulaan keenya ila isomna qabutu nyaatee bula silaa gabuu bulla warri hin qabne humna harka abbaa irreetti mulluu taanee dhumna. Waliin isaan beekamu boroodhaaf balballi wal'aasoof eegamu ganamaaf galgalli. Garuu booleedhaaf baalee haa ta'u eessatti baganuuf jiraatte waan hundaa keessatti. Abbaa godoo fooqiif abbaa konkolaataa daangessitee loogii murtoo tokko laataa bulchiinsa sirriitiin kan hundaa madaaltu isa guddaaf xiqqaa kan wal qixxee laaltu. Baganuu jiraatte jiraadhu yaaseera silaa yoona quufaan biyyaan nu yaaseera. Cufee karra yakkaa kan milkeessu jiru kan hin kaane bakkaa yaalan biyyaa tiru haa kabajnu seera abbaa nagaa miiraan utubamnee akka hin baanne dhagaa. Hubannee dabarree waasaa hundumasaa hubannee safarree taakuuf dhumdhumasaa. Bilchina sammuutii yoo caalle maleessa dudduuba deebinee yoo laalle kaleessa biyya diiga malee dhaabeen beeku miirri yoo sammuu ofii malee yaadeen beeku miilli. Miira annan caalaa oduuf dibbee reebu yoo dheebosse malee naman baasu dheebu. Gaafa annan caalaa miira ofiin harqinu gaafa boojjitoodhaan kaayyoo ofii marqinu. Gaafa too waan qeeqin naman mokkeessinu gaafa too waan beekin beekaaf fakkeessinu. Gaafa annan caalaa of goonamma gumbii gaafa dhugaa haalaa waliin dhoofnu dubbii. Gaafa dalga ciifnee hammeenya deeggarru gaafa sammuu dhiifnee miiraatiin jeekkarru gidduu abiddaaf cidii fala dhabnee teenya sa'aa bidda dhale ta'a dubbiin keenya arraabuuf abidda gatuuf immoo dhala jiruu keenya idda nuuf illaatu fala kalee nama buusee kan bilcheessu tiruu jiruu diiga malee hin milkeessu jiru miirri of tuulummaa annan caalaan farraa kaayyoo galma ga'ee naman baasu dharraa dhadhaa abidda bu'ee deebeen galu achi qilee nama buusa miirri gaafa machi. Dhuganii quufanii murteessuun murtoo bultii diiga malee jaareen beeku bultoo biyyumatu beeka kun shakkii maal qaba kan quufe nu taala kan utaaleen caba. Yaasa ofiin bariin akkan taane taatu yaasa miira ofiin gaara buutee baatu yaasa karaa bultee hin tolfanne dhaabbii yaasa har'a murtee bultee galtu gaabbii. Maal taate namtichoo maal taate namana maal ta'e sammuun kee maal miiratta mana. Guyyaa darbuuf jecha hin dabarre argeera hin jedhii wanta hin agarre.
sammuu yaadi malee yaadiin ulee. Aariin sirraa garlaan boorsi dhiba bulee dhiisii abjuu qotuu hin laaqiin kijiba hin baay'isiin oduu of eegisi dhiba. Miiraan hin dhoofamtu balee ilmi dhiiraa qilee nama buufti dhimmi gaafa miiraa. Sitti ho'e jennaan garaachi kee guutee anamma sanga'aa dubbiin borciin fuute. Diigee ijaareetu gowwaan dhama kuusa namni fiigee fiiguun bowwaa nama buusa. Galatoom. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf, paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Kumaa safaraa guddaa galateeffannaa kanneen waa barreessuu irratti dandeettii addaa qabdan walaloos haa ta'u sululukii akkasumas immoo tapha gabaabaa diraamaas ta'uu danda'a dhimma seeraa irratti kanneen qabdan hundi keessan anaa dhufuun isin simannaa koottaatii dubbisachuu dandeessu stuudiyoo keenyatti yookaan immoo karaa imeelii keenyaa yookaan karaa feesbuukii erguu dandeessu. Nuti immoo deebisnee gurra daawwattootaatiin isinii ija daawwattootaa fi gurra dhaggeeffattootaatiin isiniin geenya jechuudha. Feesbuukii jennaan mee karaa fuula feesbuukii keenya kan nu bira ga'e Lataa Zariyuun kan baasee qindeessee jira. Ameen Geechoo jedha maqaa feesbuukiiti gaa. Akka seera deemsa falmii hariiroo hawaasaa or jedheera. Civil procedure keewwata 154tiin dhorki kennameen booda qaamni akka dhorku ajajame qabeenya kana tarreessee bu'uura ajajameen dhorkee deebisa. Qabeenyi dhorkame kun kan nama biraas ta'uu danda'a garuu tarree qabeenya dhorkamee mana murtiif ergame irratti hundaa'uudhaan akka ragaatti fayyadamuu ni dandeenyaa ogeessi seeraa maal jedha jedheera. Ameen. Ogeessa seeraa gaafannee torbeesii dhiyeessina. Yesuuf Hamdaa qophii Safuu Seeraa har'a qopheessitan irratti isin hordofaan ture baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu dhiyeessitanii waa'ee obbo Abbuu waa'ee baay'ee isin jaallannaa isin hordofaa jirraa nu jabaadhaa jetteettaa Yesuuf Hamdaa guddaa si galateeffanna. Har'a inni jedhame torban darbe kan dhiyeessine jechuudha. Akkuma baay'een keessa yaadattan obbo Abbuu Bakaroo dhimma tokko qabatanii gara keenya dhufanii turanii dhimmichis kaartaan jalaa badee kaartaan sun immoo nama biraa harka galee maquma sanaan suuraan kan biraatti maxxanfame akka kaartaa sanaan manichi gurgurame nutti himanii turanii mee xiqqoo ishee kan torban darbe isaan haasa'an yaadannee walitti deebinu. Wantichi ta'ee bara 2007 sa'aatii 7tti kaartaan mana badee ture. Bara 2007. Bara 2007. Bara 2007 gaafa kaartaan baduu deemee waajjira poolisiitti dhaqee galmeessisiise kaartaan mana badee fudhatamee jira. Kan Abdulaziz Bakar Faqooti. Abdulaziz Bakar eenyu? Bakar Faqoo buleessa kooti. Kanaaf kaartaan kuni inni eessa deemnaan isin kan isin dhimma isaanii hordofaa jirtan? Inni marama harka seeraa jira qaalitti jira inni. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaatu natti gurguree jedhe. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa dhiyaatee waajjira poolisiitii irratti jecha isaa kana kennate. Ani Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa eenyu? Isa maqaa isaatiin jarri ragaa sobaa hojjete kana. Itti fakkeessanii kan isaan amma nama Mangistuu jedhamu beektu isa dur jira. Qaamanuu jira Mangistuun kun. Kan obboleessa kootiif gurgure inni. Mangistuun amma ittiin ragaan sobaa ba'e jettanii fi Mangistuun isinitti gurgure kun adda addaa? Injiru Mangistuun tokkichuma. Mangistuma tokkicha kana maal godhan seete? Kanuma obboleessi kiyya irraa bite kana Mangistuun
jira qaaman obboleessi kiyya mana sirreessa jira miti isuma fakkeessanii osoo mangistuun quban qabaatiin lakkoofsa mana isaatiin mattaawaqaa hojjetan. Mangistuu masa dura gurgure sanaa. Isa fakkeessanii jechuudha. Maqaan kana isaati malee suuraan kan nama biraati mallattoon kan nama biraati. Akkas ture kan torban darbe waliin haasofne kutaa lammaffaa dhimma kanaa har'a qabannee dhiyaachuudhaaf beellama qabannee addaan bahuun keenyas ni yaadatama. Kunooti kutaa lammaffaa isaa immoo dhaggeeffadhaa. Eenyu dubbistan obbo Abboo ammasin? Eenyu dubbistan? Dhimma kanarratti Komishinii poolisii illee dubbisee jira ammaan dura. Komishinii poolisii isa kan Oromiyaa moo? Kan Oromiyaa Isa eessa jiru? Isa asii Saarbeet jiru. Isaan illee dubbisee ammaan dura bilbilanii kumaandara aanaa saniititti bilbilanii wanticha kana guyyaa gabaabaa keessatti Aanaa kam? aanaa sabbataatitti bilbilanii guyyaa gabaabaa keessatti qulqulleessatii nuuf ergaa jedhanii. Isaan boodas wanti isaan qulqulleessanii ergan hin jiru lafuma kaayan. Amma san biras dabree Oromiyaan dhufee iyyadhe. Waajjira haqaa Oromiyaa. Waajjirri Oromiyaa bilbilaa dhaqanii wanti tokko taa'amuu didee bilbilaa dhaqanii godinallee bilbilaa dhaqanii wanti tokko naa taa'amuu dinnaan koree achirraa itti gadi dhaabanii akka qulqulleessitan jedhanii gara ji'a lamaa ga'ee irratti gadi ergan. Ammas qulqullaa'ee wanta inni irra ga'e hin argine. Muhammad kana barbaadii malee. Muhammad kana garree an barbaadu hin jiru. Namicha kana nama biree qabu, nama konkolaachisaa qabu, nama adaraashaan isaa beekamu eessa isa barbaadaan. Tole mana murtiitti ni manne? Mana murtiitti ni manne. Maaliif? Manni harka jira ka maal ani haa dhufu ka inni malee mana nin eegaan. Amma manicha keessa jirtus? Ittiin galle manicha ittiin galle garuu nin eegaan. Maaliif waajjira lafaattu gaafa ani ishii kana baase jechuudha. Xalayaan tokko jirti amma kaartaa fudhachuuf gaafa ani kaffaltii kafaluu dura murtiin isatti kennamu malee jedhanii kaffaltii kana eega kafalee jechuudha. Kaartaa fudhachuudhaaf. Ammallee gaazexaan haa bahu lammata jedhanii kan 2009 kana malee. Kaartaa fudhachuuf jechuun kaartaa sabade. Kaartaa isa bade kana na haaromsuudhaaf waajjirri lafaa ammallee achi gubbarratti gaazexaa sanirratti waraqaan mirriitiin tuqamne isaaf jecha gaazexaan ammas haa bahu jedhanii kaartaa kana ammallee kaffaltii kaffalee gaafa nan ammas gaazexaan lammata haa bahu ani jedhu namni kun dhiyaate namichi kun. Eessaa dhagee? 2011 kan hojjettoota keessaa nama qaba kaa inni bilbilamaa fi inni waan birrii qabuuf biirooma keessaa namni isa gargaaru jira. Gaafa nani kana fudhadhee kana gaafa hanga ani achi dura deddeebi'u hin jiru. Gaafa nani kana fudhadhee ani isa kana fudhee ani kaffaltiidhaaf isa kaffalee kaartaan gaazexaadhaaf na barraa'uudhaaf isaan qalama akkana fudhatan achumatti narraa dhaabaa isheen dhufee dhaabbatee balbalarra. Kunoo kaartaan harka jira anatu bitate. Eenyurraa bitte? Mangisturraa hin bite bakka. Odeeffannoo isaa argatee dhufa gaama. Maalittan beekaree achuma keessa jira namni isa gargaaru garuu. Malee isin waamtanii? Ani waamne. Mangistuun inni jedhu immoo kunoo jecha isaa kennatee jira. Inni immoo maal godhaa jira? Achuma hojjettootuma keessaa nama qaba. Warra isa gargaaran jechuudha. Ragaa kiyya keessayyuu ragaan luqqifamee bahee jira. Waajjira poolisii aanaa sabbataa keessatti. Qabiyyeen amma harka eenyurra jira? Qabiyyeen mana kana? Qabiyyeen amma wantoonni amma ragaaleen garaagaraa kun. Qabeenyi manichi eenyu harka jira? Eenyu keessa jira? Manicha humuu ittiin galle anatu dhoorgee jira. Dhoorgaa bara 2009 irratti baasee jira. Dhoorgaan amma kanani 2009 waajjira lafaatirraa irratti baasee dhoorgisiisee jira. Mana murtiin naqin dhoorgaa baastanii? Dhoorgama waajjirri lafaa gaafa galmee as fuudhanii ilaalanii michi wanta soba ta'uu isaa arganii jennaan akka dhaabbatu ijaarsa seeraan alaattu achirratti deemsifamaa jira jedhanii xalayaa kana naaf kennan. Xalayaa kanaan hin dhaabsise. Manni sichi ijaaramaa jira moo mana ijaaramedha? Irraa kaan diiganii too kan awwala obboleessi kiyya irratti ijaare. Irraa diiganii irratti kan ofii ijaaruu jalqaban jarri. Isaan isa duraa jechuudha. Isa duraa. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaalametti kaartaa lakkoofsa 25/924 muraa 2002 maqaa obbo Abbaay Addis. Abbaay Addisiin jiruun eenyudha Abbaay Addis? Abbaay Addis kuni abbaa kaartichaati abbaa lafa siriiti inni mangistuudhaaf gurgure inni mangistuun obboleessa kiyyaaf gurgure.
Kanaafuu lafti kun meeqaffaa gurguramuu isaa sadaffaa isaati. Amma immoo isaan afuraffaa godhanii iyyuu kaa. Abbaay addisiin jiru gandii keessa ganda kana keessatti Duwwaa 8. ijaarsi gaggeeffamaa jiraedha. Haa ta'u malee lafa kanarratti falmii waan irratti ka'ee jiruuf akka dhaabbatu hanga qulqullaa'ee ajaji biraa isinii kennamutti iddoo falmii kanarratti sochiin tokko akka hin godhamne dhorkaan isin qaqqabsiifneerra jedha. Tole amma jalqaba Abbaay achi Mangistuu lama achi Abdulaziz sadii bakka dhaabbate jira. Maaliif kunoo afuraffaan isa dhufe? Afuraffaan amma dhalate kaa kun. Muhammadi Maris jira. Muhammadi Marii amma argame inni. Tole dhorkaan eddii ba'ee booda homtuu irratti socho'aan jiru jechuudha. Homtuu socho'aan jira akkasumatti Kanaafuu dhaabbate. manni hin jiru lafatu jira. Mana jira malee. Mana isaan koornisii bichaa tafee balbala Ijaaramee dhumee moo? ijaaramee dhume Hamma inni ijaaramee dhumutti dhorkaa ammasitti maaliif tursiistan isin? yoo nana achi dhaqu kumaandara wahiititu jira. Meeshaa qabatee achi dhaabbata. Eessa iddoo manaa moo? Iddoo manaa sana. Iddoo manni ijaaramu? Iddoo manni ijaaramu. Seeraan gaafadhu malee dhorkuu hin dandeettu naan jedha. Ani wikilinaa Tole amma seeraan dhuguma isaaniiti isaan akka seeraatti akka seeraatti dhorkaatu bahuu qaba. akkas Isin jedhaniitu dhorkaa sanaa amma koornisii bira gahutti maaliif turtanii? inuma osoo iyyadhu inuma deema waajjira lafaa maan naan jedhu waajjirri lafaa wanta tokko rakkoon hin jiru dhiisi haa ijaaranii irratti qulqullaayaa abbaan fedhee yoo ijaare seeraan ala wanti ta'amu tokko hin jiru. Ani kaartaa kana badee jira eessaa fuudhaniitiin kaartaa kanaan ijaaranii kaartuma kana mangistuun eega ittiin gurgurin eenyurraa fuudhan hayyee mangistuu itti gurgure nuufaa fiduu jedheen gaafa inni dhakaa buusu tokko jedhee gaafa inni dhakaa buusu achitti jechuudha. Ragoolee qaba'ani guyyaa gaafa inni jalqaba mana kana ijaaruudhaaf dhakaa achirratti buusu dhaqee naa bilbilanii jechuudha. Gaafa inni dallaya konkolaataa ofii isaaniitii qabanii miti dallaya maal godhan konkolaataa itti oofaniiti dallaya gara galchanii mana akkasumatti galabbatanii manni qorqoorroo argitee dhoqqeen ijaarame kana isa san akkasitti konkolaataadhaan jiisanii haxirillee jiisanii dhakaa gizee ani bira gahu irratti buusaa jiran hin bu'uu jedheetiin dhorke bu'uu jedhee irratti iyyee ragooleen gaafa sanillee jiru ergasii maal na godhan na qabanii seeran dhorkita malee haga dhorkaa irratti fiddutti nama tokko as dhufteetiin hin tuquun qabdu naan jedhan amma achirra dabre haati kiyyaa fi abbaan kiyyallee dhufanii bakka san dhaabbatanii uu jedhanii iyyanii gaafa isaan achitti dhakaa tokko osoo isaan akkana matariin jechuun isaan chikaalii dhaaban dhufanii uu jedhanii itti iyyan ani amma wantiin ani godhu hin jiru yoon achi dhaqu gartee ka lubbuu kiyyaaf si ajjeefnaa jedhan qaama seeraa yoon dhageetiin ani iyyadhu qaamichi seeras guyyaa gabaabaa keessatti furmaata godhuu hin dandeenye yeroo saniif amma egaa haaromsaan dhufe kana rabbi galanne haa ga'u haaromsaa dhufe kana irratti haga kana deemean dura bulchaan kan tasanillee maal jedhaa ture rasaasan dhayaa jedha rasaasan dhayaa namni naan jedheeni goddanyaa kii biratti luka isan cabsitanii kaartaa koppiitiin ijaarsa dhorkuu deemaa jedheen bulchaan ganda duwwaa 8 tokko garuu maqaa isaan beekuani achi gaafa ganda san nu fidan jechuu bakka sanitti ani hin ijaaramuu jedhee yoon ani lafa san dhorku amma na gorsanii ati hanga dhorkaa wayii waajjira irraa fiddutti bakka kanan dhufini jedhan isaan immoo maal godharree nama qabanii miti yeroo isaan haaromsallee hin jiru kaa 2008 akkuma fedhan dalaganii abbama birriittu argitee abbaa tayaa ture dhugaan hin jirtu yeroo san haaromsan hin jiru nama mallaqa qabutu gargaaramaa ture kun iftoominna kanaaf yeroo san wanti namooyanii turan mallaqa amma rabbi galanne haa ga'u dhugaan eega baate dhugaati jetana namni naa baase ammallee jechuudha bulchiisaaf nageenya irra jira inni aanaa san keessatti obbo Yaaqub kan jedhamu jechuudha bulchiisaaf nageenya aanaa saniiti isatu galmee kana fuusisee kanarratti deebisiisee waajjirri lafaatu maal jedhaa turan mangistuu Alamaayyoo kabbadaa kan jedhu kana maal jedhanii marii darraagoo jedha galmee yoo tidha galmeen lakkoofsa kanaan jiru marii darraagooti malee waa'ee mangistuu Alamaayyoo kabbadaa maal kan jedhu kana hin jiruu jedhan gaafa amma obbo Yaaqub kuni nama qulqulluu wayiitii kantiibaa barreessaati
achi jira aanaa sabbataa kan. Galmee namichi kun deddeebi'ee fi asitti ijaarsa dhoorkaa irratti baasa jedhu kana naafidaa gaafa inni jedheenitiin qajeelchee galmeen isa bira dhufu qajeelchanii itti fidan. Ragaa sobaa mara keessaa babbaasanii Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa kan jedhu kanallee itti deebisanii edaa isaan achi keessa namni hojjetu jira. Ragaa hedduu wal bira kaayanii gizeen ani dhaqee kaartaa lakkoofsa kanaammee kana naa baasaanii jedhu. Ara abbaa yaaddees Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaatiif hin gurgurree. Abbaa yaaddees marii darraagotiif gurguree marii darraagoo girmaa mogosii dabarsee jira lakkoofsa kaartaa kanaan naan jedhu. Warri mana qopheessatu naan jedhu. Kan biraati kun immoo? Kuni kan biraati kaartuma kana. Waliigalteen sun amma badee jira hin dhufne as keessa. Biiroon finne immoo isa maal godhan mana qopheessaa jira inni kun qophaa'ee addatti. 2008 jechuudha. 2009 eega obbo Yaaqub kun achi dhaqanii miche kana galmee kana hordofuu jalqabanii galmeen kun karatti deebi'ee gaazexaan irratti bahee sadarkaa kana deeme jechuudha dhugaadhaan. Yeroo duraa mallaqaan deemamaa ture. Wantichi ani itti kana gahe ani mallaqaan qabu baadiyyaarraa deddeebi'aa nama tokkoon sa'a booda jechuun hin danda'u. Isaan itti bilbilaniitu sa'a booda hojii dhabaa wal argan. Wanti inni dhiyeeffee galaan yeroo san nabsee kiyyaafu amma immoo rabbi galanne haa gahu haga tokko warri Oromiyaallee ammallee gaariirra jiranii ammas immoo gadi bu'anii akkuma dura naaf argitee karaa qabsiisan kanatti qaamni immichi ilaallatu kan yoo duraa kanaayyuu isaantu godhe koppii ani jabeenya kiyyaan hin goone haa galatooman obbo Ashmaawiin harka isaaniitiin godhan isaa kana koppii namicha kanarra ani nan shakkaa jedhee namicha kana qabsiifnan jechuudha achitti qabanii eega shakkamte jedhanii nibree isaa kana koppii irraa nuu godhan. Ammallee akkuma koppii irraa naa godhan saniin gadi bu'aniitiniin dhimmicha kana akka wayirra naa oolu akka naa hordofan kabajaan isaan gaafadha. Mee akkas ta'uu isaatiin isinirras haa ta'uu maatii keessanirra ganamni sun mana mala sirreessaa jiru harka seeraarra jiru namni harka seeraarra jiru mirga isaa sakaan dhaba jechuu miti akka seeraatti waan ta'eef kanaaf jettanii falmaa jirtu akka dhuunfaattis ofii keessan akkasumas akka maatiittis namni obboleessi keessan sunis kana ta'uu isaatti maaliin dhabeettu mee rakkoo isinirra ga'e sana tunti himtani. Amma obboleessi kiyya kuni wanti inni argitee hanga ammaatitti wanti kun wayirra isaaf ooluu dhabe nama hin qabnu nuti nama hin beeknu as keessatti jechuudha. Nama dhabuu keessanii fi rakkoon kun maal isinirraan geessise? Mana kana dhabuu keessaniif maatii keessanirras nama obboleessa keessan isa hidhamee jirurras isinirras rakkoo cimaa isinirra ga'e jettamee nutti hima. Rakkoon cimaan narra ga'e an amma sa'aa kana maatiin kiyya jechuudha. Maatiin ani biyyaa qabu ani eega wanta kana hojjechuu jalqabee 2007 irraa as eegale. Qabeenyi yeroo san qabu maatiin kiyya osoo shamatee nyaatuun fixee amma yeroo tana ijoolleen sadii kan silaa baratanii xumuran barnoota isaanii kutanii mana namaa galanii dalagaa jiran. Ani immoo maaliif obboleessa kiyya kana kan hidhame isa gatee qabeenyi isaa kan handaaratti hattuu nyaate kana dhiisee gaafa biraa galee maatii kiyya kana hin barsiifadha jedhe inni immoo achi keessatti na jalaa fayyaa dhabee jira. Ammaa sammuun isaa sirrii miti. Achi keessatti jeeqamee jira. Manidhaa san keessatti jechuudha. Maaliif gartee kan manri mana amala sirreessaa eega jiraate xilaa seeraa jala eega jiraate seeran oolaa seeran bula. Qabeenyi isallee akkasuma hattuudhaan hatamuu hin qabu. Har'aa namni tokko gartee inni ilma isaa barsiifachuu hin dandeenye mucaa tokkicha qabaa haati warra isaa ala deemtetti alatti raafte osoo inni hidhamin dura jechuudha. Ishiin hidhamuu isaatu hin beektu. Osoo ishiin jiraattiyyuu haga kana rakkannu. Amma mucaan isaa sunis barachuu hin dandeenye sababa garaagaraatiin gartee qabeenyi inni yoo ture xiqqoon inni qabullee sababa dubbii kanaatiin hin dubbannaa jennee osoo deemnu innis dhumee ani ofii kiyyaa rakkadhee rakkoon narra ga'e jechuudha. Ammaan dura aanaa sabbataatii galuu dadhabee deddeebi'uu dadhabee mallaquma achirraa as taaksii kafaladhu dhabee jechuudha. Kan sabbatarraa as dhufuun dhabee ijoollee warra argitee qubannaa kana jechuudha. Isaan bira yeroo 15 tokko taa'ee jira. Gartee ani amma achiin booda amaaraaciin qabu jedhee konkolaataa kararratti bahu. Isa san dhaqee nama kennan naasofsiisaa jedheeni isa san halkan eegaa bulee isa ganama fudhadhee tiraanspoortii fudhadhee godhadhee dubbii kana deddeebi'aa jira. Isaan akkan duune. Kanaan dura maaliin jiraattu qotisa?
Kanaan dura qotiisa Amma biyyumarra. qotiisa dhiistanii biyyumarraa godina Arsii sanarraa dhiistanii dhuftanii makiinaa eegaa bulee tananii dhimma kana dhiyeessisuuf as jira jechaa jirtu. Dhimmichi obboleessa kiyyaa kana hin dhiisuu illikiidha. Hattuun kuni kan argitee lubbuun nama meeqaa irratti wareegamaa ture jechuudha kuni. Qabeenya biyya keenyaa keessa tokko kana. Waggaa 5 guutuu kanuma mormaa ture. Waggaa 5 kana hanga ammaatitti 2012 ga'uuf baatii tokkittiitu nu hafe. bakka 2007 irraa hin eegale. Kanaafuu waggaa 5ffaadha. Waggaa 5ffaadha. Waggaa 5ffaa kana wanti naan eege dura haroomsi hin jiru. Isaa wanti daragamu aanaa san keessatti garuu baay'ee tokko nama dhibaa aanallee yoo jedhan nama hedduutu nama gaariillee keessa jira. Aanaa sabbataa jechuudhaaf garuu akka gocha kiyya waajjirri dhaqee rakkoo narraan ga'eef aanaa san tuquun qabu. Garuu jazaa isaanii rabbi biraa argatan. Namni nama miidhe ofuma miidhe. Jecha naan jedhamellee jira. Eessa dhayxa? Gaafa Oromiyaa dhayxu gubbarra dhayxaa naan jedhi qorataan kun sila waan urjii gubbaa baatu seetaa. Gaafa Oromiyaa dhayxe waan urjii gubbaa baatu seetaa naan jedhi maqaan isaa asirra jira. Inni kun. Naayinaa maqaasaa. Kanaafuyyuu namni kun immoo kumaandaraa eega gaafa itti waajjira lafaa itti ergee isa ga'uu galmeen kun irratti farramee jedhiiti kumaandara inni kun maaltu hordofuu isa dhoorge. Jala diimaa dhaqii kadhataa dhaqii wanta tokkorraa naan geenne hanga ammaatitti sababa warra Oromiyaa wanti kunuyyuu haga kana karaa naa qabate. Tole. Kanaafuu egaa waan jiru akkasittiin heddii ibsitanii miidiyaan waan inni gochuu qabu akka riqichaa ta'ee qaama seeraa fi namoota nama miidhaman jedha wal quunnamsiisuu akkasumas olaantummaan seeraa biyyattii keessatti akka kabajamuu fi olaantummaa seeraa namoonni hundi qabsaa'anii itti wareegaman kun akka inni galma ga'uuf akka biyyattiin kun seerri keessatti kabajamee abbaan mirgaa mirga hin dhabneef miidiyaan xiyyeeffatee hojjeta. Kanaaf jecha furmaata arganna jedhaniitu gara kana kan dhufan OBN immoo sagalee uummataa ta'ee kan uummanni dubbatu qaama biroo bira geessisuudhaan furmaata barbaaduutiin kan beekamudha. Kanaafuu maarreegaa qaama dhimmi ilaaluuf kan duratti nutti himtan kana dabareedhaan gaafannee deebii isaa kan qabannee dhiyaannu ta'a. As istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee kan piroomooshinii Zinnaa Sholaanii dhuftanii dhimma kana uummanni beekuu qaba. Anis immoo haqan dhabee obboleessi koos haqa dhabee akkuma maatiitu haqa dhabne argachuu qabna. Yoo nuti illee haqa dhabne olaantummaan seeraa gara fuulduraatti kan nurra ga'e kun akka namarra hin geenyee fi olaantummaan seeraa kabajamuu qaba jettanii yaada keessan yookaan komii qabdan nuuf dhiyeessuuf gara kana waan dhuftaniif ulfaadhaa obbo Abbuu guddaa galateeffanna. Waan jiru gara fuulduraatti dabareedhaan eegnee gaafannee qaama dhimmi ilaalatutti dabarsina uummata biraanis hin geenye jechuudha. Ayyee galatooma anillee argitee asitti yeroo baay'ee bilbilaan isiniyyuu qaayisaa ture galatooma ulfaadhaan isiniin jedha asitti na waamtanii yaanni kiyya kuni ani akka har'aan rafee bula jechuudha. Uummanni wanti akkanaa dalagamaa jiraachuu isaa kana uummannuyyuu arguun isaa ana baay'ee tokko na gammachiisa dhabullee jechuudha. Buleessi kiisunis hin argaa itti gammata. Nama baay'eetu irraa barata kan. Nama baay'ee rakkatee jira. Nama baay'eetu isin bira dhufuu dadhabe. Baay'ee karaa irratti kufee jira. Ammallee akka gartee firiin takka shiimoon baaqelaan firiin tokko kan nagayaa keessatti hafa jedhan ammas hattuun tokko jira. Inni kun uf beekee irraa barachuu qaba. Wanta akkanaatirraa irraa barachuu qaba. Namni hattuu gargaaru jalaa hafuu qaba. Nuti dhiiga ilmaan Oromootiin irra dhugaan kun dhufe yoo kan dubbannu ta'e nama meeqatu lubbuu isaa dhabee nama meeqatu wareegamee ilmaan ofiitirraa gadi bahee ilmi barumsaaf bahe meeqa biyya tana bulchuu danda'u lubbuu ofii kennee dhugaa tanaaf jechaadha. Dhugaa tanaaf jecha dhugaa dhiigan dhufte tana har'ammoo gubbaa taa'anii dhugaa dhiigan dhufte tana awwaaluun isaanii tokko kuni ammas isinis dhimmicha kana gadi buutanii akka hordoftan isiniin jedhan isiniin garuu galatoomaa guddaa isin galateeffadha ammallee waan isin irraan naageetan isinumaan hordofaa jedha rabbii wajji isin eeggadha. Egaa sagantaan keenya har'aaf jennee qindeeffanne kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Hanga torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebinutti torban kun torban nagaa, torban tasgabbii,
torban gurri keenya aagatti dhaga'u iji keenya immoo aagatti arguun nu haa taasisu jenna. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu.